dachee irratti addunyaa irratti mul'atanii kan jedhudha. Ifadha miti? Egaa lakkoofsa 12 irratti sagalee kana kan nuti argannu achuma dursinee gaafa ilaallu lakkoofsa 11 irratti amma ganni darbeera, bokkaan caameera, sokkeeras, daraaranis dachee irratti yookiin immoo dachee keessatti maal ta'aniiru? Argamaniiru, mul'ataniiru jedha. Eenyu? Qulqullichi Solomoon jecha. እነሆ ክረምት አለፈ ዝናብም አልፎ ሄደዋል በምድር ላይ አበቦች ተገለጡ አለ። እንግዲህ ዝናብ ምን ሆነዋል? አልፏል። ክረምትስ ምን ሆነዋል? አልፈዋል። ገኒ ደርቤራ ማልቱ ደርቤራ ገኒ ደርቤራ ጀቻ egaa yeroo keessa jiru kana keessatti amma ganni hin jiru. Ganni darbeera ijoolleen Itoophiyaa jirtan egaa ni beektu. Roobumallee wanti jedhamu tokko hin jiru, duumessi hin jiru, bokkaan hin jiru. Tokkichumaan gaafa keessumatti egaa akka bu'uura manni kiristaanaa keenya barsiistuun kana duras akkuma waliin barachaati turre waxabajjii guyyaa 25 yookiin 26 jechaadha. Kana jechuun saneessa jenna Amaariffaan. Isarraa eegalee haga fulbaanaa guyyaa 25tti waqtiin jiru waqtii gannaa jedhameeti kan inni beekamu waliin barachaati turreera. Waqtii gaafa gannaa gaafa jennu waqtiin gannaa waqtii roobaati. Waqtiitti sagaleen bakakkaa yeroo inni itti dhaga'amu waqtii galaanonni itti guutan roobni waqtii itti roobu jechaadha. Qonnaan bulaan waqtii itti sanyii facaasudha. Waqtiin inni kun waqtiin gannaa jechaadha. Ifadha miti? Waqtii itti ilmi namaa bishaan argatu, rooba waaqayyoorraa, bokkaa waaqayyoorraa toluma itti argatu jechaadha. Toluma waaqayyoon bokkaa kan nuuf kennu, rooba kan nuuf kennu tolamoo miti. Maallaqaan doolaaraan osoo maallaqaan ta'e osoo doolaaraan ta'e hin dandeenya ture. Keessattuu biyya keenya miti Ameerikaanuu dandeessi. Addunyaan akkuma waliigalaatti hin danda'u. Roobni osoo akka bishaan haayilaandiin erga warshaawwan oomishanii booda maallaqaan miti kan gurguran baay'eetira lamaan naannoo birrii 40 ta'etu jira. Bishaan nuti jechaadha. Bishaan waaqayyoo haayilaandiidhaan gaafa oomishamee ba'u jechaadha. Bifa miti? Inni kun maallaqaan kan bitamu. Kan bu'aan baasu yoo ta'e egaa gatiin isaa hin kanfalamu mootummaadhaa fi kan waaqayyoo garuu wanti nuti kanfallu tokkollee hin jiru. Tolumadha kan inni nuuf roobu. Isumayyuu keessumattuu immoo waaqayyoon gaafa bokkaa nuuf kennu, gaafa nuuf roobu hundumaafuu qixuma rooba. Isa cubbamaadhaafis, isa qulqulluudhaafis, hiyyeessaafis, sooressaafis qixa rooba moo rooba? Sooressaa qofaatti rooba? Nama abbaan gotii qofaatti rooba? Hundumaafuu qixuma. Kan waaqayyoo wanti hundumuu qixuma nuuf kennama maatii waaqayyo. Ifa miti? Nama biratti namni kanii wal caalu jireenya nama jechaadha. Inni maallaqa qabu bishaan kana haayilaandii bitatee fayyadamuu danda'a. Inni maallaqa hin qabne immoo sana dhabuutii danda'a. Waaqayyo biratti garuu inni kun hin jiru. Wal hin caalu nama hundumaafiyyuu aduus qixuma nuuf kennaa, roobas qixuma nuuf kennaa, qilleensas qixuma nuuf kennaa. Waaqayyo wal nama caalchisa? Wal nama hin caalchisu. Yeroos qixuma nuu kenna hunduma keenyaaf. Egaa kan waaqayyo wanti hundumtiyyuu qixa wanta ta'eef nama hundumaa waaqayyoon ija tokkoon kan inni ilaalu. Kan inni ol caalchisee isa tokko immoo gadaana taasisu hin jiru. Nama hundumaa waaqayyo fuulduratti qixuma jechaadha kan inni ilaalu. Ifa miti? Kan wal nama caalchisu nama malee waaqayyoon nama hundumaa akka bifa isaatti kan inni uume, akka fakkeenya isaatti kan inni uume, waaqayyo fuulduratti sooressa, hiyyeessa, fayyaa, dhukkubsataa gaafa jennu wanti wal caalu hin jiru. Hundumaafiyyuu waaqayyo qixuma yaadamoo qixa yaadu? Bokkaa rooba qixuma nuuf kennamoo hin kennu? Qixuma nuuf kenna jechaadha. Egaa waqtiin gannaa darbeera. Fulbaanni 25 irratti keessumattiyyuu fulbaanni 25 sa'aata kiramti jedhama. Sa'aata kiramti jechuun maal jechuudha? Gaarri 28 miti guyyaa 3 lakkoofsanii jira. Erga ganni darbe jechaadha. Sa'aata kiramti kan nuti jennu ganni darbee isa jedhamu sana kan nu agarsiisu jechaadha. Egaa gannaa kana waaqayyoon
gannas yeroo eegee ilmaan namootaatiif ni kenna. Yeroo qilleensa kanas, yeroo aduu kanas, yeroo birraa kanas, bonas isaan kana yeroo yeroodhaan Waaqayyo jijjiiree ilmaan namootaatiif akka itti fayyadamu taasisa jechuudha. Egaa addunyaa kanarra gaafa jirru gannis, bonnis yeroo isaanii eeganii jijjiiramu miti. Seera uumamaa boqonnaa 8 baasame. Seera uumamaa boqonnaa 8 seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 22 koppii gochuu dandeessu. Asirratti seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 22 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 እዚህ ላይ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። አዱኛ ከነረት ዮኪን ሞ ጅሬኛ አዱኛ ከና ዮኪን ጅሬኛ ለፈ ከናረት የሮ አዱኛ ከነ ጅራተኒት ዮኪን ጅራቱት ይዳ ፈጫሱ ፊ ሰሳቡን ምዳን ፈጫሱ ፊ ዳወልት ቀቡን ጀቻን አመገነ ፈጫስነ ረሚቲ ቦነ ከነ ሞአማ ጋፈ ምዳን ገይ ጀዳሜ ሀማሜ ወልት ቀባማ ሚቲሬ ፈጫሱ ፊ ሰሳቡን yoom lafa kanarratti addunyaa kanarratti yommuu jiran namoonni gaafa jiraatanitti akkasuma qorrii fi ho'i dhaamochuun fi ho'i jana qorruu fi ho'i egaa keessumatti iyyuu ji'a onkoloolessaa dhufu kana keessaa amma nu biratti baay'ee qorra jechaadha. Qorrii fi ho'i jedha waqtiin itti ho'u sin jedha aduun yeroo itti akka malee nama gubu jecha bonnii fi ganni amma darbeera bonni immoo hin dhufa fuulduratti birraatti taane guyyaa fi halkan ittuma fufu malee hin dhaabbatanii ilaala. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu jecha amma namoonni asirra jiru hundumti keenya umurii amma addunyaa kanarra turre irratti wantoonni amma tarreeffaman kun argaatii jirra, argaatii turre irra ammas argaatii jirra jechaan addee hin citanii ittuma fufu amma yoomitti amma dhufaatii Kiristoos isa lammaffaatti amma gaafa dacheen kunii fi samiin kun darbanitti jecha ifa miti. Midhaan facaasuun hin jira. Midhaan facee kana immoo walitti qabuun sassaabuun hin jira moo hin jiru? Gaafa qamadiin gahe, gaafa xaafiin gahe namni nama miti amee maal godha walitti qabataa jechaadha. Ji'a waxabajjii keessoo sanee keessoo hin facaasa argitanii facaasuun isin jira amma bara darbe kana ganna darbe kana qonnaan bultoonni midhaan facaasaniiru. Amma gaafa gara ji'a sadaasaa boodarraa eegalee midhaan gaafa ga'e hinaamama walitti qabama jecha. Inni kun baruma kana asumatti nafu bara dhufus akkasumatti gaafa waxabajjiin ga'u midhaan hin faca'a facaasuun hin jira. Yeroo isa eege immoo bonni gaafa ga'u immoo ammas gaafa midhaan sun ga'e maal ta'a walitti qabama ni sassaabama jecha. Yeroon itti qorru hin jira, yeroon itti ho'u hin jira. Qorri qoftis hin jiru addunyaa kana qorri qoftis ho'i qoftis yookiin facaasuu qofti yookiin walitti qabuu qofti hin jiru. Wantoonni kun lamaan guyyaan qofti hin jiru halkanis jira jecha. Egaa amma halkani miti reeno bira sa'aatii 2 daqiiqaa 32 ta'ee jira na biratti halkani guyyaatu ture. Borummoo maaltu dhufa guyyaatu dhufa jecha. Egaa isaan kun addunyaa kanarra gaafa jiraannutti yeroodhuma yeroo isaanii eeganii maal ta'u itti fufu jecha. Hin dhaabbatani. Kanaaf egaa Waaqayyo abbaan keenya addunyaa kanarra yommuu jiraatanitti wantoonni kunii akkasitti itti fufu hin dhaabbatani kan jedhe jechaadha. Egaa kanaaf waqtiin gannaa kun darbeera. Amma waqtii kamtu seenee jira? Waqtii qilleensaa zamana matsa'u kan nuti jennu yookiin immoo waqtii qilleensaa waqtiitti qilleensa jechaadha. Ifadha miti midhaan faca'ee sun midhaan faca'ee marge sun waqtiin inni itti bishaatu waqtiin inni itti ga'u waqtiin inni itti firee buusu yeroo kana keessattuu egaa mana kiristaanaa keenya keessatti fulbaana guyyaa tokko kaasee aga torbaatti kan jiru Yohaannis jedhama. Qulqullicha Yohaannis cuuphaadhaaf yaadannoodhaaf yeroo kenname fulbaanni guyyaan 8 Zakkaariyaas jedhama. Fulbaana guyyaa 8 irraa eegalee amma fulbaana guyyaa 15tti kan jiru zamana firee jedhameeti kan beekamu. Barsiifata mana kiristaanaa keenyatti fulbaana guyyaa 8 irraa eegalee kana jechuun 9 irraa 8 Zakkaariyaas waan ta'eef aga fulbaana guyyaa 15tti kan jiru waqtii firii yookiin immoo zamana firee kan jennu jechuudha.
Famiti midhaan faceessuun firii akka inni buusu firii sana immoo akka buusu kan taasisu waaqayyo jiraachuusaa yeroo itti himamu jechaadha. Isa booda masqala jira. Masqala booda immoo maaltu jira? Fulbaana guyyaa 26 irraa immoo eegalee haga sadaasa amma hidaaritti jecha amma taayisaasii buddeedha miti. Buddee guyyaa 25tti kan jiru yeroo qilleensati kan jedhamu ዘመነ መጸው የምንለው ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ምን ያለው እስከ መቼ ያለው እስከ ታህሳስ 25 ድረስ ያለው ጊዜ ዘመነ መጸው ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። የነፋስ ዘመን ማለት ነው። ከሱ ላይ ደግሞ የመጀመሪያ ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 6 ያለው እስከ ህዳር 5 ይቅርታ ህዳር 6 ቁስቋም ስለሆነ እስከ ህዳር 5 ያለው ዘመነ ጽጌ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ዘመነ ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው። የአበባ ወቅት፣ የአበባ ጊዜ፣ የአበባ ዘመን ማለት ነው። ዘመነ ጽጌ ማለት እጋ keessumattiyyuu immoo fulbaana dhaggeeffachaa jirtu dhaggeeffachaa jirta garuu biraan akkaataa guyyaa 26 irraa eegalee egaa mata duree barumsa keenyaa maal kan jedhudha daraaraawwan dachee irratti mul'atanii jedha. Kunoo gannis darbeedha lakkoofsa 11 irratti ganni darbeera amma akka biyya keenyaatti jechaadha. Fulbaana 25 waqtiin gannaa guutumaan guututti maal ta'eera darbeera. Amma maaltu seenee jira? Waqtii qilleensatu seenee jira. Ganni darbeera erga jedhee booda abbaan ogummaa Solomoon mootichi maalidha kan inni jedhe daraaraawwanis dachee irratti mul'ataniiru. Roobnis darbeera. Roobnis dhaabbateera jedhe. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo itti roobni darbeedha. Yeroo itti ganni darbeedha. Already ganni darbeera. Amma maaltu mul'achaa jira? Abaabotu mul'achaa jira. Daraaratu mul'achaa jira. Keessumatti yoo egaa manni kiristaanaa keenya bu'uura isheen nu barsiistuun fulbaana guyyaa 26 eegalee haga sadaasa guyyaa 5tti waqtiin jiru zamana tsigee waqtii abaaboo waqtii daraaraa jedhamee beekama maatii waaqayyooti. Meeqaamma meeqattiin isiniin jedhe fulbaana yookiin maskaramii guyyaa 26 eegalee haga hidaarii yookiin immoo sadaasa jecha fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee mitire haga sadaasa guyyaa 5tti kan jiru waqtii abaaboo yookiin zamana tsigee jedhamee beekama. Daraaraawwanis dachee irratti mul'ataniiru jedhe eenyu qulqullichi Solomoon. Yeroon kun egaa yoo ilaaltaniitu ta'e yeroo itti dacheen kun abaaboodhaan daraaraadhaan yeroo isheen itti miidhagdi jecha rooba argachaa kan turte weeloon barbaadu akka nuti dheebannu barbaadu akka nuti rakkannu barbaadu akka nuti kofnu barbaadu waaqayyo ni barbaada. Yoo weelofne itti gammada yoo dheebanne itti gammada waaqayyo itti gammadu jechaadha. Fedhii waaqayyoo akka nuti jireenya gammachuutiin addunyaa kanarrattis isatti gammannee akka jiraan borus gammachuudhaan mootummaa isaa dhaallee mootummaa isaa keessa galataan akka jirtu jiraannudha kan waaqayyoon barbaadu. Fedhiin isaa jechaadha. Akka nuti duunu hin barbaadu. Akka nuti kufnu hin barbaadu. Kanaaf seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti dubbisuu dandeessu. Seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 15. Dhaggeeffachaa jirtu dadhabdan fakkaata. Dadhabdani 2 daqiiqaa 46 haga 50tti fayyadamnu moo nu haga Akka hin dadhabne wuti. dadhabbiin hin beeksisa. Haayee hundillee miti garuu kan dadhabanii harca'aa jiranis jiru neetworkiis ta'uu danda'a garuullee osoo addan baasii murteessuun gaarii miti. Akka sa'aatii 2 daqiiqaa yoo baay'eetti daqiiqaa 55tti nuti isiniif bakka.
Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Egaa Waaqayyoon maaliif waqtiiwwan kana yeroo yeroodhaan jijjiira? Ganna maaliif fida? Birraa maaliif fida? Bona maaliif fida? Afraasa maaliif fida yoo jenne kaayyoon isaa aniif isin akka itti fayyadamnuuf, aniif isin akka nuti jiraannuuf, aniif isin akka sooramnuuf jechaadha. Akka nuti beeluuf nu barbaadu waan ta'eef wanta barbaachisu waan nuuf qopheessuuf waan nu yaaduuf kanaaf seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti gaafa dubbistan seenaa Israa'eloota kan isin argattan gaafa gammoojjii san keessa deeman lafa ho'aa sana gammoojjii sana keessa gaafa imalan akka isaan hin beelofneef Waaqayyoon isaan yaadee nyaata samiirra isaaniif kenne. Akka isaan maal hin taaneef akka isaan hin beelofne, akka isaan hin rakkanneef, akka isaan hin gaddineef, akka isaan hin boonyeef jechaadha. Nyaata samiirra isaaniif harcaasee isaaniif kenne isaaniin sooree nu jedha isaaniif yaade jecha. Kanaaf anaaf isiniifis waan nuuf yaaduuf Waaqayyo abbaan keenya yeroo isa eege maal nuuf kenna? Rooba nuuf kenna. Birraas fida. Gaasumattuu keessatti iyyuu egaa erga qophii gootanii nyaata kana gaafa samiirraa isaanii bu'u nyaanni kun maalii jedhanii wal gaafachaatti turan. Wal gaafatan nama isaanii deebisu dhabame dhaqanii Musee gaafatan. Museen gaafa isaan isa gaafatanii nyaata Waaqayyoon isiniif ajajedha. Tokkoon namaa amma isa ga'u haa sooratu haa fudhatu jedhee deebiseef nuun jedha. Egaa amma nu ga'u fudhachuu qabna Waaqayyoon nuuf kenna waan ta'eef nuuf qopheessa jireenya keenyaaf amma nu ga'u jechaadha. Aniif isin har'a yoo inni nu soore borus inni nuuf jira. Kan nurraa eegamu maal gochuudha? Hojjechuudha. Ogummaa Waaqayyo nuuf kenne, humna inni nuuf kenne, fayyaa inni nuuf kenne, haqa keenyaan, dafqa keenyaan yoo hojjenna yoo ta'e Waaqayyo nuuf eebbisa moo hin eebbisu? Namni hojiidhuma kamillee yoo hojjete Waaqayyoon kadhatee yoo deddeebi'ee Waaqayyoon hojii isa sana ni eebbisa. Birriidhuma xiqqoo arganne nuti isatti boonyee isaan nu eebbisenne nu eebbisee qixuma warra baay'ee argatanii nu jiraachisa. Boruufis nu yaada jecha. Kanaaf anaaf isin irraa kan eegamu maalidhaa? Gahee keenya sana bahachuu. Ogummaa inni nuuf kenne, humna inni nuuf kenne, yeroo inni nuuf kennetti fayyadamnee hojjechuudha. Isa booda kan nuuf kennu, kan nuuf qopheessu, kan nu sooru isadha wanta ta'eef. Kanaaf yeroo yeroodhaan, waqtiidhaan halkan akka boqannuuf, guyyaa akka hojjennuuf Waaqayyo abbaan keenya waqtiileewwan kana ni jijjiira. Kaayyoon isaa aniif isin akka itti fayyadamnu jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo Waaqni keenya gaafa umurii keenya irratti illee umurii nuu dabalu calliseetu miti. Akka nuti jijjiiramnuuf, akka nuti qalbii jijjiirannu, akka nuti gara isaatti deebinu yoo isarraa fagaanne ta'e akka nuti firii buusnuuf wanta ta'eef egaa lafti illee biyyeen illee yeroo kanatti firii buustee argamsiisaa jirti. Rooba Waaqayyo irraa argatte midhaan irra faca'e biqilchitee akkasumas immoo abaaboo yookiin immoo daraarallee argamsiistee jirti. Aniif isinis akkasumatti firii buusuun nurra jiraata jechaadha. Maaliin jecha Waaqayyo barannuun yeroo hunduma sagalee isaa dhageenyuun kan dhaga'an qofa osoo hin taane kan firii buusan ta'uuti qabna jechaadha. Hundumti keenya jecha Waaqayyo sagalee Waaqayyo baranneen firii 30, 60, 100 buusnee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. Bara kana kan eebbaa, kan jaalalaa, kan dhiifamaa, kan arjummaa keessattiyyuu waldaan abbaa keenya Fayyisaa Addunyaas bara itti guddatu jaalalaaf tokkummaan bara itti tajaajilamnu, bara itti Waaqayyoon gammachiisnu inni ofuma isaatii abbaan keenya qulqullichi Amaanu'eel Fayyisaan Addunyaa nu haa gargaaru. Waada faraarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam nurraa addan bahee waadaan qulqulleettii wareegamtuu Arsemaa hunduma keenya wajjin haa ta'u galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen. Amen.